برايفت الرجال تيك توك إذا تيك توك كيسان قال لك إذا نمني جنجي بونجرو نمني ديغ أورومو قباتا وبوجي بونجرو يوم وسي وجين جرا تيك توكين كيسان هيد آجرا تيك توكي برايفت الروان جرو فولو سنقول تيك توكي كيساني كدا سن جارنا سن كبنيانو جرادا برايفت تقولي قدمت وينام فولو نتا أتيتوك إنما توكيجت Radda bakka jirtanitti akka leencaa barooda yeroon keessanni dhufa afaan nama laaltanii qalbiin isinin cabini ni jirra isinillee nu jiraadha isinin jenna warri akka asiin dura wayi nuun jette jettanii hin sodaatina bakka jirtanitti hin sodaa qalbii teenya keessa jirtani afaaniin namni waan dubbatu laalina garaan keenya cumaan keenya dhiigni keenya isinii wajjin jigaa jira jenna bakka jirurraa qabeenyaan humnaan nuyi beektaa warra sodaatu miti isiniyyuu sodaatu. Sodaataan yoomi bosona seena sodaataan yoon lubbuu isaa wareega hedduu isin jaalannaa ammallee irra deebinee jiraadha umrii dheeradha isiniin jenna jaalalti oromoodha ammaa miti yeroo dheeraa dura nu keessatti magartee abshiru isin cinaa jirra haasawa namaa namni waan fedhe yoo nuun jee waan fedhe yoo isiniin jee jirra jirtu bakka jirtanitti nagaa isinii hawwin jabaadha leenca akka kanaa bosonaa qabnaati wanta akka wanni sodaan nun jirtu itti fufaa ijoollee. Itti fufaa warri gastii keessa. Galatooma ulfaadha jiraadha umurii dheeraa. Sagaleen kiyya ni jirti Maki. Yaas ni jirti dubbadhu. Assalaamu alaikum mata qashti. Abbaa keenya. Nama umurii dheeraa qaba. Hundi keessan nuuf jabaadha mata bosona jiru abdii keessan jirra isin jaalannaa onnee teenya keessa jirtanii hedduu takka nuti dhaloonni lafaa dhufaa jirru abdii keessan guddataa jirra abdii keessan deemaa jirra nutillee qaamumaan mana jirra malee qalbiin keenya bosona keessa isinii wajjin jirti isin jaalannaa dhaloonni lafaa dhufaa jiru rakkataan miidhamaan isin abdateetii isiniif miidhamaa jira waan ta'eef hundi nuuf jiraadha isin jaalannaa abdii keessan jirraa nuuf itti fufaa mudhii keessan jabeeffadha. Ni gubataa miti gubataa warni jinarra fide rakkoo miti jechuun isin koppii linkii godhaa guys koppii linkii godhaa. Aara wayii arke aara arke harri maal? Yaa aaraaf na wanni Rashida shiishaa mul'isaa jirta aara shiishaadha. Aara arke. Dhufee dhiifama. Koppii linkii godhaa ijoollee ana balleesse. Akkasiti nuti isin jaalannaa uummata adda bilisummaa Oromoodha hedduu isin jaalannaa abdii keessan lafaa dhufaa jirra akkasuma dhaloonni nu duubaatis abdii keessan dhufaa jiranii isin abdatanii isinillee nuuf jabaadha nuuf jiraadha isin jaalannaa isinii wajjin jirra yoomuu isin cinaa jirra yaadaan sagaleen waan qabnuun waa hundaan isinii wajjin jirra nuuf jabaadha. Umrii nuuf dheeradha hamtuun isin hin arkin balaan takka isin hin arkin. Leenca qabdaa keessaa anaa kafalaa boo. Leenca duba isaan ni baafatanii maallaquma yoo gargaarre wayyu. Maallaquma yoo gargaarre irra wayyaa. Tole hayyee. Yaa Rashidaa gammachuudhaan waan irra fidde gammachuun shiishaa nama arsiiste yaa Rashidaa maal taate. Dhiifama wallaahi. Follow godhaati keessaan dubbisuu dandeenya Rashida waan amma jettee kanaaf jechuudha. Waan dubbifna karaa qabsoo bilisummaa karaa qabsoo bilisummaa Oromootuuf danil gama danda'e. Okay. Maki. Yes dubbadhaa. Atoo follow tiyenaa deebisuudhaaf dirqama bosona seenee qabsaa qabamoo. Ameen. Sakuriti dani. Waan nuti follow nongoni maal si deebisame follow nongoni. Waan nam tokkee miti abbo waan saba. Gizee meeqa si deebisa TikTok meeqa qabda? Dubbadhaa dhiifama.
Inti na muda yo di fa ma o pilinki muda. Aye. bilisummaa Wayii makiisin akkam jirta እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽኝ። akkam jirtu hundi keessan. okay sagaleen kee ni dhaga'ama Ni dhaga'ame. Amane daga. Ni jira eenyu. okay isaan bira neetworkii Jajjabe. fakkaatemi Isaan dubbataa jiranii bara. muyit irra jiran garuu muyit eenyu godhe isaantu godhatiinsa wabooko muyit irra jirtan Irraa kaase. ni dhaga'ama bilisummaa dubbatu dubbisiin bilisummaani intala laggasa wagiiti kun nu jidduutti argamti isinillee intala jaalaggasa wagii Naannoo isaaniiti. Naannoo isaanillee marmaarra. neetworkii Yeroo bakka xannuurri isaa buutellee deem nama akkanaa kun immoo waan baatu jirayu gama dhuunfaatiin dubbisuu danda'ame akkataatti irraas qabsummaa Oromoo qooddattanillee gochuun dirqama keenya nuti irraa wanti dalagnu waa seenaati. Keenyaaf dhala boonsu wanti ati saasaniif jettatti buusaa adda tokko dabdeeyyuu gatii qabaachuu. Gatii san immoo maal godha jirta kan immoo ni bitanii nuti waan nu uffata geggeessutti hin jiru jechuudha. Garuu natti miti kaayifee akkatti amanuu dirqama jechuudha. Maal jennanii kaayifee kun dabni guyyaa godhaa beeku eega jira maaltu muudee maal irratti raawwata'oo gama biraatiin gama diina noona irratti maalchuun qabaa ka jedhu isinuu beektan maal raawwachuu akka qabdan maal gochuu akka qabdan. Maaliif jennaanii obsa si barbaada kutannoo si barbaada murannoo si barbaada jiruuf jireenya kee keessattuu yoo obsa hin qaban nama duruu wanna deemtuuf garuu obsa qabaachuu qabda murannoo qabaachuu qabda kutannoo qabaachuutu sirra jiraataa jechuudha. Sawwallaaloo yookaan immoo hin beektan otoo hin taane wal yaadachiisuudhumaafi jechuudha. Namni har'a namaa boru bineensa ta'a jechuudha. Mul'ata keenya kaayyoo keenya beekuun irra jiraataa isinii jechuudha kanas isinii kaasee obboleewwan kooyii bakka dogongorree fi bakka argitee karaa ajajaa isin jedhu. okay Viidiyoo cufadhaame yoo akkasitti sirri dhagaame akkasitti bareeda. Adii irra deeffadha. mee wabooko viidiyoo cufadhaati dubbadhaame yoo neetworkiin sirraaye Irra cufuu dandeettaa barate. oy aanirra cufuu barbaade osoo hin ta'in isaan haa cufatan Sana cufatanii irratti hin cufinaa. no Okay. warri moodeetaraa dhiisaa warri moodeetaraatu irra cufe moo Inna qaamu. Amman dhaga'ama akkasitti sirri dhaga'ama dubbadha. mee amma akkanatti dubbadhaa wabooko neetworkiin akkanatti yoo dhaga'ame kooppilinkiin Ayyee Opening godha koowwan. haasaallee Haasaa hin sagalee dhagaamne tokko jaalannaa nu haasaa. dubbadhaa Bilbilaan rabbi.